kan ani itti taphadhe atin fuutuu jedhee dideen. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhee Jiituu Magariituu Oromiyaa keessattidha. Barnoota koos kutaa 1 hanga 12tti maatii koo biratti ergan baradhee booda kutaa 12ffaa booddeellee carraa yuunivarsiitii seenuu argadheen haa ta'uutii garuu waggaa tokko qofa akkuman baradheen qabxii darbinsaa gara waggaa 2tti waan tanaaf guutuu dideef yuunivarsiitii irraatii ari'ameen mana firaa taa'een rakkachaa yuunivarsiitii kolleejjii Rift Valley irraa barnoota akkaawuntingiitiin baradheen eebbifame. Jireenya ni jalqabna malee dhumni keenyi maal akka ta'e eenyuun keenyiyyuu waan tokko wanta beeknu hin qabnu. Otuu gidduu yookiin immoo xumura jireenya keenyaa dursinee beekna ta'e tarii gara addunyaa kanaatti dhufuullee hin barbaannu yookiin immoo hin feenu tureen jedha. Sababiinsaa yeroo ta'etti anii fi maatiin koo jireenya gaarii baay'ee ajaa'iba ta'e nurra darbee ollaa biyya inaafsisu waliin jiraachaa turre. Yeroo ta'e booddee immoo wanti hundumtuu gaggaragalee kan jiru akka hin jirreetti kan hin jirre immoo akka jirutti ta'ee jireenya bitaachaa jiraachuu jalqabne. Haatii fi abbaan koo ana waliin ijoollee 6 dhiira 1 fi dubartii 5 waliin godhataniiru. Anaa fi obboleessi kiyyaa garaagarummaa waggaa 4 kan alannee yeroo ta'u anaa fi obboloonni koo dubaraa warra hafan immoo gidduu keenya akkanuma waggaa 4tu jira. Sanaan booddee isaan garuu wal irratti waggaa tokkoon garaagarummaa jiruun dhalatanii. Abbaan koo barsiisaa mana barnootaati. Barsiisummaa irra darbee mana barnootaa elementarii magaala keenyaa waggaa 6 oliitiif daayirektera mana barumsichaa ta'ee tajaajilaa hojjechaa nama turedha. Baay'ee nama jaallatamu xiqqaanis guddaanis ulfina addaa kan kennuu fi nama mataa magaala keenyaa ta'e ture. Haa ta'uutii garuu utubaan dhaabbataan simboon bareedaa faayyi mana keenyaa kan ta'e abbaan koo yeroo ani barnootaan kutaa 6ffaa baradhu dhukkubsatee baatii 2f sireerra erga ciisee booda gara deemanii biyyan deebineetti gara addunyaa du'aatti abbaan keenya godaane. Rakkinni jalqabaa jireenya mana kamiiyyuu diigamuu gaa'elaa fi du'a akkuma ta'e duutii rakkina sababa jireenya mana keenyaa nu ta'e. Haati koo abbaa manaa ishee ijoollummaa isa malee dhiira gara biraa kan hin beekne umrii ishee ijoollummaa ganamaan heerumaaf hin geenye sa'aatii jedhamtutti namatti heerumte dhabdee baay'ee miidhamte. Abbaa keenya malee jireenyi mana keenyaa abjuu ture. Haati koo waan fuutuuf waan dhiistu dhabde. Duuti abbaa koo rakkina nutti fidee dhufe. Booddee irratti beenyaa xiqqoo mootummaan kan abbaa keenyaa haadha kootiif kanfalu eegale. Haa ta'uutii garuu maallaqni suni baay'ee xiqqoodha. Jireenyi nuti barre ni jira. Jireenyi maallaqni kuni nama jiraachisuu danda'u immoo baay'ee gadi bu'aadha. Kanumaanuu rakkannee haadha keenya rakkisnee barnoota keenya tokkoon keenya yoo addaan utuu hin kutiin 6 keenya barachuu itti fufne. Dabtara kobbee garagaraatiif firoonni abbaa koos ta'ee firoonni haadha koo nutiin gargaaraa jechuudha. Yeroo ani barnootaan kutaa 10ffaa ga'u haati koo dhibeen HIV/AIDS dhiiga ishee keessa akka jiru dhukkuba biraatiif yaalamuu deemtee irratti barama. Yeroo kanarraatii kaasee haati keenyi jiraachuudhaaf abdii kutatte. Jiruun yookiin immoo hojiin ishee halkaniif guyyaa boo'uu yoo ani du'e ijoolleen koo xixiqqoon kuni akkam taatii eenyutti isaan dhiiseen boqodhaa kan jedhu sammuu ishee baay'ee tuquu eegale. Kanaan guyyaa tokko rakkina ishee kan argan kan hubatan namoonni naannoo keenyaa tokko Waaqayyo dhibee kanarraatii si fayyisuu waan danda'uuf amantaa kee gara keenyatti jijjiirii jechuun haadha kiyyaatiin kadhatu. Yeroo kanatti haati koo lakki jettee yeroo dheeraadhaatiif isaan diddus haa ta'uutii garuu isaan irra deddeebi'uun karaa garagaraa rakkina isheetti dhufuun karaa rakkina ishee gargaaruuf yaaluun gaarii ta'anii isaanitti mul'achuun haati keenyi amantaa ishee jijjiirtee ofiif qofa otoo hin taane nuun illee akka jijjiirruuf nu dirqisiiste. Yeroo haati koo amantaa ishee jijjiirtu ani barnootaan kutaa 11ffaan baradha. Qoricha dhibee HIV/AIDS
isheenis erga fudhachuu jalqabdee naannoo baatii 8 guuteetti. Kanaan otuma jennuu otuma jiraannuu yeroo ani kutaa 12ffaa baradhu mana amantaa kana keessaa namichi akka raajiitti tajaajilu haadha kiyyaan yoo qoricha fudhattu kana dhiiste Waaqayyo hin fayyita siin jedheeraa jedhee qoricha HIV/AIDS fudhattu kana haati kiyya akka dhiistuuf gaafate. Haati kiyyas waltajjii keessatti otoo ani dhagahuu otoo obboloonni koo dhagaanii har'aa kaasee hin fudhu kan mana jirullee mana fincaaniitti hin dabala jettee fuuteetti naqxee battaluma sana nama sana amantee nan fayye yookiin immoo nan fayya jettee baatii baatiidhaan deemtee mana yaalaatii dhiiga ishee keessa dhibeen kun jiraachuu fi jiraachuu dhiisuusaa irra deddeebitee cheek gooti turte. Haa ta'uutii garuu takkaafuu dhibee kanarraati ati bilisadha jedhamtee itti himamne. Qoricha sana deebistee itti fufuuf namichi suni Waaqayyotu natti dubbate jedhee haadha kootti dubbateera. Akka hin fudhanneef immoo jecha Waaqayyoo ganuu yookiin immoo Waaqayyoon diduu haadha kootti ta'e. Warreen mana yaalaa maaliif dhiiste jedhanii itti dheekkamaa turanii. Haati koos lamuu lammataa qoricha kana afaan kootti hin geessu jettee diddee gadi teesseetti. Nutis hojii Waaqayyoo keessa hin gallu jennee wanta raajiin kuni dubbate amiin jennee fudhanneerra. Raajiin suni garuu guyyaama sana dubbate malee eega sanaatii haati koo eessa akka jirtu dhibee kanarraa fayyuu fi fayyuu dhiisuu ishee dhufe addan baafanne. Kana qofaa otoo hin taane namoota garaagaraa irratti rakkina isaanii ilaalee wantoota garaagaraa ni dubbata. Maal ta'a otoo dhuguma Rabbi dubbatee afaan isaas afaan Waaqaa ta'ee haa ta'uutii garuu namni kun nama sirrii dubbatu raajii Waaqayyo biraatii ergame akka Eeliyaas, akka Daawit, akka Isaayyaas, akka Daani'eel turre. Raajummaansaa duumessa laalee bokkaan ni rooba amma ni titiifa nama jedhu ture. Akka raajii Bala'aam, Hanaaniyaa, Zedeeqiyaa fi Ahaab jechuudha. Haati koo qoricha kana dhiistee waggaa 2 guutuu irra deddeebiin har'a moo bor dhiiga koo keessaa dhukkubni kun bade jettee Waaqattis boo'aa qoricha kana dhaabdee guyyaa fayyina ishee ni eeggat ture. Haa ta'uutii garuu kutaa 12ffaa xumureen yuunivarsiitii seeneen naannoo baatii 3 akkuma baradhetti haati kee dhukkubsatteetii koottu manatti galin jedhame. Anis fiigeen haati koo maal taate jedheen gara manaatti yeroon deebi'u guyyaa 2 qofa haati koo ijaan wal argine addunyaa kanarraatii boqotte. Barri sun bara obboleessi koo yuunivarsiitii irraatii eebbifamee hanga tokko boqonnaallee arguuf ilmi koo eebbifame jettee obbaafattu ture. Haa ta'uutii garuu hin taane. Anis sanaan booddee gara barnootaatti deebi'een barnoonni anaafis hin taane. Haadha keenyaaf abbaa keenya ofirraatii dabareedhaan dhabne. Du'a haadha koo booddee waa'ee raajicha kanaa mana amantaa keenyatti deemnee himnee hojii mana amantaarraa ari'amee yeroo muraasa qofa lafa taa'ee mataa isaatti mana amantaa banatee abbaa amantaa ta'ee har'allee magaalaan dhaladhee guddadhe keessatti ni tajaajila. Maaliin jedha Rabbi balleessaasaaf isaa dhiisu dhiifama haa godhuuf malee inni takkaa sekeendii 5 dubbatee dagateera. Jireenyi koo fi kan maatii koo garuu hima tokko afaansaa keessaa ba'een miidhamee karaatti hafne. Rakkinni keenyi akkumatti fufetti ta'ee yuunivarsiitii irraa ari'ameen obboloonni koo dubaraas mana firaa galanii hundumti keenyiyyuu gita keenyaan qorumsa mataa keenyaa arguu jalqabne. Firoottan ani bira gale Finfinnee kan jiraatani ture. Isaaniif guyyaa hojjechaa galgala barachaa jireenya akkamii keessatti baradheen Rabbiif haa galatu eebbifame. Qorumsi karaa abbaa koo mana keenya seenee haadha kiyya dhukkubsattuu godhe garuu ammallee balbala keenyaatiin baane. Obboleettiin koo anarratti dhalatu mana firaa galtee otuu hojjechaa barachaa jirtu guyyaa tokko mana baaburaa deemtee midhaan daaksistee gara manaatti galaa otoo jirtu dargaggoonni daandii irratti qabanii midhaan sana jalaatii dhangalaasanii. Kanaan maal jedheen gara manaatti gala yoon gale firri koo baran jiraadhu na ajjeesti jettee barattuun kutaa 11ffaa baratu funyoodhaan of rarraastee reeffishee ganama barii argame. Yeroon kuninuuf baay'ee ulfaataa ture. Baay'ee dadhabnee obbolaan wal qabnee yaa Waaqayyo maalumatu mana keenya dhufe jennee Waaqa hundumaa danda'utti gumgumnee. Kanaan akkuma saattuu baradheen eebbifame. Eebba booddee jireenyi koo hinnaaf laaffata. Obboleessi kiyyas hinnaaf yaada. Nu gargaara kanan jedhee ture. Ittuu jireenyi kan duraarraa natti cimaa dhufe. Obboleessi koo hojii argachuuf waggaa 2 rakkate. Hojii erga argatee booddeellee nu gargaara jedheen eegaa ture.
ture. Inni immoo cirumaa akkuma hojii qabatetti gaa'ela godhate waa'ee keenyaafillee jirtuu isin obboloota koodhaa jedhee takkaafillee nu ilaalee hin beeku. Bara ni boqonna jennetti rakkinni keenyi ittuma jabaachaa dhufe. Maarree jaalala kan hin eegale yeroon barnootaan kutaa 8 baradhodha. Dargaggeessi ani jaalladhe yookiin immoo jaalalaaf waliif taane achuma ana waliin kutaa 8ffaa barataa. Xiqqoo umuriidhaan waggaa 2 dursa haa ta'uutii garuu baay'ee naaf ta'ee baay'ee wal jaallanne. Anis baay'een isa jaalladha innillee baay'eetti na jaallata. Kutaa 10 yeroon baradhurraatii kaasee akka inni ana waliin jiru namoonni hedduun nurratti beekuu eegalanii waa'ee borii waa'ee egeree keenya baay'ee haasona baay'ee dhiphannaa. Maarree kanaan utoo jennu 9, 10, 11 geenye. Yeroo kutaa 11ffaa barannu barsiisaan mana barnootaa keenyaa tokko baay'eema tokko na rakkisuu eegalee. Baay'een si jaalladhe siin du'aa si fuudheen jireenya koo jiraachuu barbaadaa fi kanneen kana fakkaatan naan jedha ture. Yeroo kanatti ani haadha koodhaan namni akkana siin fuudha naan jedheera maal naan jettaa jedheen gaafadheeni. Yeroo kanatti isheen lakkii barnoota kee baradhu heerumni eessayyuu si jalaan dhaqu hanga dhiirriif dubartiin dachee kanarra jiranitti gaa'illi hinuma jira baradhu yoommoo hamma barattee fixxutti nama si eegudha yoo ta'e jaalala waliin eegaluu dandeessu jettee naaf eeyyamte. Yeroo kanatti ani jaalallee koo waggaa 3 dhiiseen barsiisaa kanaatiin dhuguma hamman baradhee xumuruuti na eegdaayii jedhee yeroon gaafadhu dhiirri gamnadha mitiire eeyyeen yuunivarsiitiitillee sin barsiisa hanga barattee xumurtee hojii qabattutti gaa'ela keessan seennu hanga sanatti garuu waliin turraa jechuun tole naan jedhee. Barsiisaadha simboo qaba ni bareeda abbaan kiyyallee barsiisaa waan na ta'eef isa waliin ta'uu keessi kiyya eeyyame. Haa ta'uutii garuu baatii 2 waliin turre kabaja durbummaa kiyyaa wal tuttuquun humnaa ol bakka natti ta'etti dabarseen kenneefi na dirqisiiseera jechuuf mana isaa deemeeni. Fedhii kiyyaani jechuuf immoo sa'aatii sanatti waan kanaaf ani mana isaa hin deemne wal dhungachuu yeroo jaalalaa bareedaa waliin dabarsu natti fakkaatee ture. Jaalallee koo duraa waliin waggaa 3 ol waliin turrus takkaa hidhiidhaanillee wal dhungannee hin beeknu. Anis baay'een sodaadha innis baay'ee na sodaata. Barsiisaa kana biratti garuu dabarseen eenyummaa koo kennee sa'aatiin isa waliin ciisarraatii kaasee akka nama maallaqa liqeeffate deebisuun immoo itti ulfaate kan dura inni na kadhachaa ture akka nama durbummaa isaa bira kaa'ee naaf deebisuu didee kadhachuun hin jalqabee ciruma mana koo hin dhufiin jedhee na dhorkee sin barbaadu naan jedhees ana biratti riyaa koo tokko waliin jaalala gara biraa yeroo jalqabu barsiisaadha. Dubartiin didduu muraasa waan taateef isheen isa waliin hariiroo yeroo jalqabdu jaalallee koo duraatti eenyullee otoo narratti hin bariin ittiin deebi'ee walii galaan naannoo baatii 4 ture. Baatii 4 kana akkan mana isaa dhaqu akkan jaalala isa waliin eegalee jaalalleen koo homaan beeku ture. Hiriyaan kiyya barsiisaa kana bira deemte hamma kooyyuun turre torbee 2 erga waliin dabarsitee booda kabaja durbummaallee hin qabdu ture. Erga waliin ciisee booda barsiisaan kun ni dhiisaanii akka anaaf jaalalleen koo akka duriitti walitti deebineerru yeroo dhageessutti jaalallee kootiin wanta ani isa waliin dabarsaa ture icciitiin ani isheedhaaf qoodaa ture tokko lamaan dabarsitee kenniteefi Yihudaa taatee na gurgurte. Yeroo kanatti jaalalleen koo al takkaatti natti hin jijjiiramne haaloo koo anis baachuun qaba jedhe dur wal dhungachuufillee kan wal sodaannu turre waliin ciisuu eegallee akka narratti bareeru anis shakkeen sodaachaa waliin ciisuu ittiin fufee balleessaa cubbuu irra darbaa waan hin taane ta'us haa ta'uutii garuu yeroo sanatti sirrii manatti fakkaatee wantan gochaa turedha. Haga kutaa 12tii isa waliin hin ture. Kutaa 12 kuman xumureen garuu akkuma barnoota keenya xumurre jaalala keenyas xumurreerraa jedhee nama nani kabaja kiyyallee kenneefi natti himuun akka na taajjabeeru erga na tuffatee erga na dhiisee akka bubbuleeru natti mee narraatii adda bahee anarraatii erga adda bahee booddee jala kiyya deemtee dhiira kan funaantu hiriyaa koo Yihudaa sanatti darbe rabbisi bishaaniif midhaan isaanii tokko godheera. Lamaan isaaniiyyuu qorumsa kutaa 12 hin darbine ture. Kolleejjii baratanii erga xumuranii booda waliin gaa'ela dhaabbatanii yeroo ammaa kanatti gaa'ela gaarii keessa jiru. Mooraa yuunivarsiitii yeroon deemu hiriyaa jaalallee koo tokkotu na waliin bahee gala ture. Baran yuunivarsiitii keessa ture isa waliin hin dabarsee waliin ciisuu dabalatee jechuudha. Yeroo gaddaa haadha kiyyaa isatu na jajjabeessaa ture. Haa ta'uutii garuu yuunivarsiitii dhiisee yeroon bahu isarraatiis
addan baheen magaalaa Finfinnee kolleejjii barachuu yeroon dhufu immoo mucaama biyya keenyaa kan ta'e magaala tokko keessatti kan dhalannee guddanne anaafis jaalalleewwan koo lamaan kan duraatiifis walitti dhiyoo kan ta'e tokko waliin bakka rakkina kooti baay'ee wanta na gargaaruuf kanfaltii mana barnootaallee isatu anaaf kanfalaa waan tureef isa waliin hariiroo jaalalaa uumeen waggaa 3 immoo isatu natti taphachaa ba'e. Eebba koo booddee waa'ee gaa'elaa yeroon itti kaasu harka koo miila koo jedhee jaalallee biraa kan inni qabu anis bira gaheen kadhatanii dhiira waliin hin jiraataniiti anis irraatiin fagaadhe. Kanaan booddee yogaa akkuma isaatti iyyuu nan jiraadha jedheen hojii barbaaddachuu eegalee hojiin salphaatti naaf argamuu didee ani kan hin barbaadu saffisaanii hojiin immoo saffisaan hin argamu. Mana hin jiraadhu keessaa bahuu waan hin barbaadeef qofa waarshaa miti mootummaa tokko keessa qarshii 1,200 qacarameen hojjechuu jalqabee gatii kiraa kan hin kaffalu qarshii 600 kanan itti jiraadhu qarshii 600 obboloonni koo atillee yeroo hojii qabatu abdii nuuf taata jedhanii na eeggachaa turanii haa ta'uutii garuu isaaniif miti mataa koofiyyuu ta'uun natti ulfaatee sana qofaa miti. Obboleessa kiyyaan obboloota koo keessaa nama tokko yookiin lamallee ofitti fudhuu yeroon jedhee kadhadhuuni lakkii firri karaa dhiiraa mana gaa'illi jirutti yoo dhufe dhukkuba ta'a jedhee na didee obboloota kan ishee jechuun kan haadha manaasaa firoottan isaanii garuu akka inni sirriitti gargaaru quba nan qabaam asii ani qarshii 600tiin buddeena gogaa bishaanii fi ashabootti godheen cuunfeen nyaachaa ture. Obboloota kiyya ofitti fudhachuu miti maallaqa kana keessaa qarshii 50 baaseen wanta hin karoorfanneef yoon godhe baatii kiyyatu jeeqama. Kunis rakkoo natti ta'ee akkuma saattuu jedheen dargaggeessa biyya koo tokko waliin ammas walitti siqee kanan barbaadu gaa'ila irratti gargaaramuu irratti jaalala irratti immoo jireenya qofummaa keessaa ba'een obboloota kiyya hafanis ofitti fudhachuudhaan baay'een sardama tureem baay'een ariifat tureem haa ta'uutii garuu akka ariifataniiti wanti namaaf ta'u waan hin jirreef jaalalleen kiyya kan arfaffaa kuni wantan isa ariifachiise na fuudhii gaa'ilan barbaadaa jedheen gaafadheeniin innis yeroo sanatti baay'ee waan na jaallate na fuudhuuf qophaa'ee hiriyoota isaatii namoota biyya keenyaati akka na waliin hariiroo jalqabeeruu fi ana waliin gaa'ela dhaabchuu akka barbaadu yeroo dhagahamaa dhufu hiriyaan koo kan sadaffaa achuma magaalaa Finfinneetti na gargaaraa ture morma koo asiin kuttee achiin baasta malee mucayyoo kana hin fuutu jedhee didaanii maal rakkoo qaba yoon fuudhee jedhee yeroo gaafatuuni waggaa 3tti taphachaan bahee bor gaa'ela keessa seentee anaa fi abaluudhaan tuffatamaa jiraattaa innillee barakkana ishee godhee abalutummoo kabaja ishee fudhatee abalummoo yuunivarsiitii akkana ishee taasisee anis kanan dhiiseef kanaafidhaa biyya keenyaa durbatu dhibe miti baalagee kana waliin gaa'ela kan dhaabbattu jedhee gorseenii yeroo kanatti jaalalleen kun na bira dhufe wanta dhaga'e hundumaa tokko lamaan na gaafatee maqaa abbaa bakkaa fi kanneen kana fakkaatanii waliin jedha jireenya tugga daandii kanarratti na fidee erga dhugaa isaanii bare bakka ittiin sobu hin qabu ture innis dhiira waan ta'eef malee jireenya mataasaa hedduu dabarseera eeyyee jedheen sobuuf yeroon dhiisu yeroo sanarraa kaasee ana waliin jaalalatti fufuu miti miilla isaa ana bira dhaabuu dide kanaan mindaa kanaan jireenya ulfaatu waggaa 2 dabarsee waggaa 2 ergan dabarsee booda kan na eegan obboloota koodhaati obboloota kootiin kanaan booddee hundaafuu isin gargaaruuf hin dhaqqabu yoo dandeessan gaa'ela dhaabbadhaati afuura baafadhaa isiniif miti mataa koofiyyuu ta'uu dadhabeera jedheen isaanitti himee kan nama ajaa'ibu yeroon mooraa yuunivarsiitii deeme ulfaatinni kiyya kiloogiraama 58 ture yeroon amma hojii waggaa 2 hojjedhe immoo 37 ta'e nan qalladheera nanuu qadheera ton taani nama keessaatiin baheera gariin akkuma haadha ishee dhukkuba HIV AIDS ishee qabate naan jedhaam gariin immoo akka namaatti iyyuu nan ilaalu rakkina natti ta'ee na dhukkubuu jalqabee yeroo kanatti obboloota kootiin heerumaa jedheen rabbiif haa galatu isheen tokko ani heerumi jedheen baatii 2 keessatti nama ishee jaallatu waliin jiraachuu jalqabde kan isaan jiraatan mana firaadha manni firaa immoo otuun kana jedhee dubbachuu baadhee baay'ee natti tolaam manni namaaf tolu namaaf ta'u manuma haadhaaf abbaa ofiidha yoo ta'uu baate immoo gaha qorumsi lafa kanaa karaa kam akka isheen namatti dhuftu waan hin beekamneef danda'anii jiraachuun dirqamadha akkuma isheen gaa'ela dhaabbatteeti ani immoo rabbina gargaarii injiinar Taakkalaa Uumaan barattoota Oromoo 4,000tiif carraa hojii al takkaatti baniin waajjira mootummaa keessa qacaramee hojjechuu jalqabee yeroo sana nan boqodhee mindaan koo xiqqoo taatus ishuman argadhu garuu abukaadoo fi muuziiteen of wal'aanuun kiiloo koo 37 irraatii
gara 47tti guddifadhe namas fakkaachuun jalqabe kanaan booddee eenyuuf iyyuu hin jiraadhu gaa'ela kan ta'e kan argametti nan heeruma jedhee nama umuriin deemeeru tarii anaatiin hin ginne rakkinni dubartii garuu jaldeessayyuu yoo argate waliin jiraadhu kan jedhu sanarra waan hin gaheeruuf sin fuudha yeroo kanarraatii kaase gaa'ela waliin jalqabuu dandeenya nama naan jedhu argadheen jireenyi hin jiraadhu rakkina amman keessa hin jirurra naaf hin caalu jedheen jiraachuu eegalee. Obboloonni koo hafanis baruma sana gaa'elatti seenanii arfan keenyiyyuu waggaa tokko keessa gaa'ela dhaabbannee jiraachuu jalqabne rakkinni maal akka ta'e waan hin argeeruuf nama umuriin koo na hin madaallatee heerumuu koo wanti natti dhagahamu hin jiru haa ta'uutii garuu gadda sana hundumaa keessa waan hin dabarseeruuf gammachuun takkaallee jireenya koo keessa hin jiru keessi koo keessumaa erga haadha koo abee booda waaqayyootiin ni komataa yaa waaqayyo maaliif kana nurratti gooteen jedhaam gammachuus dhabeeraam tarii rakkinatu gammachuu nama dhorkootoo ta'e har'aani rakkina hin qabu daa'ima godheen jireenya gaarii keessa hin jira haa ta'uutii garuu gammachuu kan namaaf kennu maallaqa waan hin taane amanamummaa dhabuu dhiira tokkorraa tokkotti darbuu maallaqaaf jedheen sobee kolfuu wanti hin dabarsu kun har'a sirriiti jireenya rabbinaaf kenne akka ani hin jiraanne akka ittiin gammanne akka waaqayyoon ittiin galateeffanne dhiibbaa guddaan irratti uumeera akkan kana keessaa buutiif hundumti keessaniyyuu akka amantaa keessanitti naaf kadhadhaa ana obboleettii keessan magaalaa Finfinneerraatiin ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Yoyyaa shama akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii keenya. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif yaatu jecha guyyaa irraallee seenaa ajaa'ibaa obboleettiin keenya tokko nuuf qoddee siniif dubbiseen hin ta'a. Akka sinirraa barattanii hubannoo cimaatee tokko irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qoddu keetiif guddaa galatoomisiin jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii keenya seenaa ishee dhaggeeffattanillee yaada keessan waan irraatii barattan waan isinitti dhagahame komentii jalatti qoodaa fi jecha qophiin sa'aatii kanaaf guyyaa irraaf siniif qabaddeen dhiyaadhe kanuma fakkaatti qopheessuuf qindeessuun isin waliin kanan ture ani gammachiista shoomeeti seenaa barsiisuu fi bashannansiisuu gara biraatiin haga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii.